بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تفضل تمتوت بليان كيا دران درسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيجا سلامتاتي بغرب بن جراتي فتي وندم خيسانو يرو تناني سنغاتي رمضان خنان إيجا بليان كيا الحمد لله رمضان لكو يسفنه يوت يدو يجودا ربي سبحانه وتعالى سنوكه رافعيل الحمد بلين كي يتكو الدابنة تره على كل حال ترب جمالين تاتو خناف إن شاء الله تعالى يرب كن ينفره رمضان خن يورا نجان سومني ولدي برب هاقولو جو رمضاني دومي بودتي إن شاء الله تعالى برمسخين يقان إدلي تفوفنا ورب نفلا في سر يجودا أنا فبولين كيا أرانتنا إن شاء الله تعالى وين دامتشو بربادي وتكا يجودا سنس مالي إن شاء الله تعالى أفي الراخي سنية يجودا سينا فيرو بربادي مالف أكوبي كمو چاينا لخنين هاريا أنا على كل حال إن شاء الله تعالى يرو رمضان بيك قراية نيرتي فنوف إن شاء الله تعالى دفني سيكودا قمنا يهودا قمنا يجودا خناف نموني چاينا لخناف فاريا تاتن سبسكرايب gochuun dagatiin haadhaan isiniin jaa akkasumatti ammoo warreen azalla jettan namni fi waliif qabeenyaa jaan kanaafuu qabeenya guddaadha jechuudha namni fi waliif jechuudha ana waan ta'eef anis waan hin beeku kaa'in itti himu isinumatti isinis waan beeytan naaf qoodan jechuudha akkasumatti ammallee waan isin dhibees asumaan gaafachuu dandeessan anis waan hin danda'urraa isiniif kadeebisuun taha waan hin beekne ammoo hayyootan hedduudha qabna ulamaawota hedduudha qabna waan hin beekne ammoo warra beekota gaafannee isaaniin kan isinii dhiyeessinu taha jechuudha kanaaf وفوق كل ذي علم عليم فبيكم ساقو بتي خم بيخو جرا وان تيف خنا فبلين كيا نمانو أوليتس خجرو سنبدي سنيچون برباديتي خنا نمي توكو بيكم سانجيان خاتهن جرو خنا ربي سبحانه وتعالى علمنا ما خنا نداه بكم سمواتكو خنجا بكم ربي جود هذا يجودا خنا فانت وبلين كيا إن شاء الله تعالى أكما جنة وهي برمسا خينيا خاني ديلي يجون ويجويان توس أقرب بينو لافت خنوف نوتها خناف أمو وني برباكي سان وصو رمضان خيون دوم ندورتي channel kana irratti wal afeertanii akkasumatti share gochuudhaan gara facebookatiin akkasumatti ammallee gara telegrammaan ta'us akkasuma whatsaappiin ta'us irra hedduun keessan duraan rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka fedhetti karaa fedhen wal barsiisuus dandeenya rabbiin nuuf mijeesse jechuudha kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala duraan karaa birootiinis akkatti wal barsiifnu carraa nuuf kenne ammoo haa ta'u sagalee wayii dhagahuudhaan malee yookaanis viidiyoo takka alatti sagaleedhaan waggaa baay'ee waliin hojii turres jiraachuu danda'a yoggaan jahu keessaa hoo karaa waasaappiitiin jechuudha akkasuma mallee karaa feesbuukaatiinis haa ta'u kanaaf ammoo abuluu osoo hin tahin abuluu kanaati osoo hin beekne yeroo dheeraadhaaf wayirraas barachaa turre walis barsiisaa turre jechuudha ammoo alhamdulillah gara saniinis qaraa'ii teenya ittuma fufna ammoo gama kanaanis itti fufna jechuudha maaliif karaa hundaanuu gahee teenya bahuudha qabna takka wanni beekamaan ta'e ilmiin asirratti barsiiftuu gama yuutuubiitiin ilmi dhaalmeetti dabartu malee tan yookaanis guyyaa tokkotti guyyaa lamatti dhumtuu miti tan nama tokko barsiiftee dhaabbattuu miti wanni kun asirraa waan tahuun hanqa yuutuubni kun jirutti namni tokko yoo dhufee asirraa waa baratee ilmi tana ittiin waa fayyadamaa ammoo atis khayrii siif deemti abbicha dhageeffatee asirraa barataa ammaas isaafis khayrii deeme jechuudha kanaaf ilmi dhaalmeerraa dhaalmee dabartu kan jaamu tokko karaa kana fa'illa alhamdu rabbiin karaa fareen carraa namaa kan obboleeyyan kiyya kanaaf insha allahu ta'ala wanni jechuu fedhe hunduma keessanu isin afeereetiin jira jechuudha kanaafuu chaayinaala kana yeroo gabaabduu keessatti subscribe gochuudhaan
akkuma anjee karoon daratti wali sheer gochuudhaan nuti araabbattanii dafnee insha allahu ta'ala yoo ramadaanni keenya bihe gorumsa keenya kan idilee warri wajji turrees ni beektan kanaaf insha allah itti fufnaa jechuudha gara itti hin jechuudha fiqhiin tahus akkasumatti hadiisawwan nabii keenya alayhi salaatu wassalaam kitaabota tahus jechuudha hatta amma tafsiiraatti insha allahu ta'ala waan rabbiin keenya nuuf laaffiseen isin bira jirra isin ammoo barachuudhaafis qophii taatanii akkasumatti gaa ramadaana kana keessa waa hedduutu jira waa hedduu buufachuudha qabna jechuudha keessahu ramadaanni akkuma beekamu ramadaana keessatti zikrii heddummeessanii akkasumatti tilaawatul qur'aan keessatti qur'aana qara'anii akkasuma mallee keessatti rabbii fi irraa subhaanahu wa ta'aalaa waan barbaadan hundetti himatanii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa siif kenna nakadhaa jeesiniifin qeebala kanaaf وربي خنياس قرأتي ربي سبحانه وتعالى إسان يفتحه هند خنيا ربي نفعله أنا في بليين كي يا خير خير تنفجرادا رمضان ملك ربي نفعله فنمل خندور على نصر ربي نفعله عندما كيسانو بخيرتني ربي لسناتيسو كفول الدنيا خنا كبار جرتن أنا في بليين كي يا ورانا جاولد ربي نفعله رمضان خيسا هدوتك والبرسيسو إنه هنكتا كويوت همالي هدوتك ما في مجة يشول على كل حال خنا في إن شاء الله تعالى وبليين كيا يا ربي إنك ينفركم ينّي رمضان كن يبودا بعد رمضاناتي قرأت إن يختفون تها أمو أن كان دامت إن شاء الله زرت سرباني واليد السودان يا ربي الفلافسة والبرج الرجور أمو خنا إن شاء الله أكمان سننجه خير تناولين الراكودا فودنو نمني في وليف كبينيا أكسمت يماس من دعا إلى هدى له من الأجر يا نبي كنيا عليه الصلاة والسلام نمني غير خير التنام يا مي إسافس خير كلا جراجان وبليس خير كان كرا فيسبوكاتين وأمبرو رجيريوني فزدلتي أمتي إنه نصر خير بوفتي أما سيفس سواب جرا إسافس سواب جرا لا ينقص منه شيئا أجر رمتجا برتي خنر ربي سبحانه وتعالى يرسو أجر بيت خير دلقي خنر ربي سبحانه وتعالى يرسو إسافس أقسمتي خنيجو أتي أمتس ربي سبحانه وتعالى أجري خيسيف كان نايجو أنا وأنت حب لينكيا ورا خير ترى قود فلتو أنا في سنس ربي هاقولو أنا حب لينكي ونجي تشوفه حب لينكي سن إسدواتنا تي رتي آخر هذا أنا في إن شاء الله دفنه رمضان دلوقتي بعد رمضان تي أخرات خنيا فنوف رمضان دلوقتي وان برباكرات هندا فأقول نسنجاو لغادا أنا في إن شاء الله خلتي لي في تنس يا ربي مجلسه أولين جيران نتها خير خير تنفجر بارك الله فيكم يرد ولا جوانتف أكاسي ورا خير خير تولد ربنا قالوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.